Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabannee isinitti hima Anasraa Isabaatiin. Ajjechaawwan tibbanaa godinaalee Wallaggaa keessatti raawwataman humnoota waraana bilisummaa Oromootiin osoo hin taane humna mootummaan bobbaasee raawwatamu miseensi paarlaamaa Angaasaa Ibraahim dubbate. Obbo Angaasaa Ibraahim dubbii karaa marsaa hawaasa isaatiin dubbateen mootummaadhumatu waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee hidhattoota isaa bobbaasee uummata fixe jedhe. Kana akka miseensa paarlaamaa fi miseensa paartii Biltsiginnaatti quba qaba jechuunis dubbateera. Waraanni bilisummaa Oromoo baqataa jira kan jedhamus dhara ta'uu ibsee eenyumaa humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo baqataa akka jiran dubbateeti jira. Gareen aangoo irra jiru saamichatti xiyyeeffatee qabeenya biyyaa saamaa akka jirus Obbo Angaasaa Ibraahim himeeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjechaa suukaneessaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawaa Galaanitti raawwatame balaaleffate. Yakkoonni lammiilee nagaa irratti fuulleffatan faana waraana mootummaa hordofuun mootummaa paartii Biltsiginnaatiin irra deddeebiin raawwatamaa jiraachuus ibseeti jira. Yeroo ammaa walakkaan waraana biyyattii kutaa waraanaa 21 gara godinaalee Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaatti bobbaafamee jiraachuu kan eeru ibsichi sochii waraanaa kana irraa jireessi lammiilee nagaa dararuu irratti kan fuulleffatedha jedhe. Yakki itti fufiinsaan uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru kun qaama walabaatiin akka qoratamuuf hawaasni addunyaa dhiibbaa barbaachisu akka taasisuun koreen yakka kaaba Itoophiyaatti raawwatame qorachuuf hundaa'ee yakkoota guutuu biyyattii keessatti raawwataman akka qoratuun akka taasifamu gaafateeti jira. Oduu biraatiin daballiin gatii boba'aa irratti taasifamee jireenya duraan qaala'ee jiru itti hammeessee jedhu jiraattonni. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannolee Itoophiyaa gatii boba'aa duraan ture irratti daballii haaraa akka taasisee fi dhibbeentaa gatiilee dabalamanii fi deeggarsi mootummaan damichaaf taasisaa ture hir'achuu beeksiseeti jira. Lammiileen kutaalee Oromiyaa garaagaraatti Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan gama isaaniitiin daballiin gatii boba'aa dabalatee bakkeewwan hedduutti hanqinni boba'aa mudatee jira jedhan. Kana waliin wal qabatee rakkoon geejjibaa hawaasa mudachuu himaniiti jiru. Kana malees gatii oomishaalee irratti daballiin gatii mul'ataa jiraachuu himanii kun ammoo qaala'iinsa jireenyaa duraanuu humna lammiileetii ol ta'e akkaan hammeessaa jiraachuu dubbataniiti jiru. Kibba Itoophiyaa godina Koonsoo keessatti hanqina nyaataa mudateen daa'imman 13 du'an jedhame. BBC'n akka jedhetti waggoota 3 darban walitti aansuun roobni waqtii eeggatee roobuu dhabuu hordofee hongee uumamee fi walitti bu'iinsa irra deddeebiin godinicha keessatti uumamaa tureen beelli dhufeeti jira. Bulchiinsi godina Koonsoo baatilee jahan dhufan godinicha keessatti baay'inni namoota gargaarsa nyaataa atantamaa isaan barbaachisu 100 fi 90 ol ta'a jedhe. Kanneen keessaa 100 fi 22 kan ta'an hanqina roobaatiin yoo ta'u sababa walitti bu'iinsaan buqqaanii gargaarsaa kan eeggatan ammoo 68 caalaa ta'uu godinichi beeksiseeti jira. Hawaasni Oromoo biyya Turkiyee jiraatu waggaa lammaffaa aartist Haacaaluu Hundeessaa itti wareegame qophiilee garaagaraatiin yaadate. Sagantaa yaadannoo aartist Haacaaluu Hundeessaa kana irratti aartist Alii Birraa akkasumas dhalattoonni Oromoo Turkiyee jiraatan argamaniiti jiru. Aartist Haacaaluu Hundeessaa seenaa bara baraan yaadatamu hojjetee darbee jedhan hirmaattonni sagantaa kanaa. Qophiileen yaadannoo wareegamaa waggaa lammaffaa aartist Haacaaluu Hundeessaa kutaalee addunyaa garaagaraatti itti fufeeti jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduun gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabanne kana fakkaata bal'insa oduu galgalaa keessatti argattu turtii gaarii.